ቀጣይ ዓመት እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ቀጣይ ዓመት የተዋህዶ ጊዜ ነው። የኦርቶዶክስ Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboleewwan keenya akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Arras immoo qophii garaagaraa akkasumas immoo ergawwan garaagaraa qabannee jirra. Kanaaf viidiyoo kana hundumti keessaniyyuu akkuma dhaggeeffataniin akkuma isin bira ga'een share akkasumas immoo copy link gochuu hin dagatinaa isiniin jenna jechuudha obboleewwan keenya. Egaa guyyaa har'aa immoo oduu gammachiisanis ni jira akkasumas immoo wantoonni dudubbannu gati jiruu fi hundumti keenya warroonni hordofaa jirtanii viidiyoo keenya gara xumuraatti hordofaa isiniin jenna jechuudha. Egaa wantichis maalidha? Jalqaba irratti Pastor Dammiro kan jedhamu yoo beektan social mediaadhaan yookaan immoo TikTokidhaan dhugaa paastoriin kun baratee beekee hubatee waa'ee mana amantaa keenya Ortodoks Tawaahidoo sirriitti hubatee har'a guyyaa har'aa kana jechuun guyyaa har'aa 27 mana amantaa Boolee Madalalamiitti cuuphamee jira jechuudha. Mee viidiyoo isaa ragaa waliin yaa ilaalluti sana boodatti immoo waan dubbannu qabna laala kana dhaggeeffadhaa. Egaa akkuma argitanidha mana amantaa Boolee Madalalamiitti jechuudha ragaa ba'aa jira jechuudha. Jechi kun waa'ee Ortodoksii cuuphamee erga cuuphamee mucummaa Sillaasee ta'ee yookaan immoo mana kiristaana keenyatti dabalameen boodatti ragaa ba'aa jira jechuudha mana amantaatti jechuudha. Na baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuu fi nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboleewwan keenya akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Arras immoo qophii garaagaraa akkasumas immoo ergawwan garaagaraa qabannee jirra. Kanaaf viidiyoo kana hundumti keessaniyyuu akkuma dhaggeeffataniin akkuma isin bira ga'een share akkasumas immoo copy link gochuu hin dagatinaa isiniin jenna jechuudha obboleewwan keenya. Egaa guyyaa har'aa immoo oduu gammachiisanis ni jira akkasumas immoo wantoonni dudubbannu gati jiruu fi hundumti keenya warroonni hordofaa jirtanii viidiyoo keenya gara xumuraatti hordofaa isiniin jenna jechuudha. Egaa wantichis maalidha? Jalqaba irratti Pastor Dammiro kan jedhamu yoo beektan social mediaadhaan yookaan immoo TikTokidhaan dhugaa paastoriin kun baratee beekee hubatee waa'ee mana amantaa keenya Ortodoks Tawaahidoo sirriitti hubatee har'a guyyaa har'aa kana jechuun guyyaa har'aa 27 mana amantaa Boolee Madalalamiitti cuuphamee jira jechuudha. Mee viidiyoo isaa ragaa waliin yaa ilaalluti sana boodatti immoo waan dubbannu qabna laala kana dhaggeeffadhaa. Egaa akkuma argitanidha mana amantaa Boolee Madalalamiitti jechuudha ragaa ba'aa jira jechuudha. Jechi kun waa'ee Ortodoksii cuuphamee erga cuuphamee mucummaa Sillaasee ta'ee yookaan immoo mana kiristaana keenyatti dabalameen boodatti ragaa ba'aa jira jechuudha mana amantaatti jechuudha. Na baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuu fi keessattuu warroonni baratanii beekadha of hin jedhan yoo qoratanii waa'ee amantaa ishee dhugaa ta'uu ishee Ortodoksiin ishee dhugaa ta'uu ishee beekanii warroonni dhufan kun dhugumatti baay'ee tokko nama gammachiisa. Lubbuun nama tokko yoo fayyutti ergamtoonni Waaqayyoo irreen akkam akka gammadan ni beektu jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf baay'ee tokko gammannin jedha obboleewwan keenya hundumti keessanii baga gammaddanis isiniin jedha. Asirraa immoo waa baay'ee barachuu dandeenya warroonni obboleewwan keenya shakkitoonni yookaan immoo warroonni Pirootestaantii keessa jirtan jechuudha. Sirriittiin amantaa keessan jirtan keessatti gaafadhaa, qo'adhaa, waa'ee amantaa keessanii sirriitti baraa. Ishee dhugaa kamtu akka ta'e ishee bara. Maaliif kitaaba qulqulluu irrattis karaan sirriin ishee
eessa akka taate gaafadhaa jedha laala. Karicha irras deema lubbuu keessaniif boqonnaa argattu gati jedhuuf lubbuu keenyaaf boqonnaa kan ittiin argamsiistu karaa ishee dhugaa daandii ishee dhugaa baruun akkasumas immoo hordofuun dirqama jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya Pastor Dammiroo kan jedhame guyyaa har'aa kana jechuudha gara mana qulqullummaatti deebi'ee duraan maal jedhe waan sinni mu keessa ragaa yoo ba'u duraan osoo hin beekin mana amantaa kana keessa ba'e amma garuu immoo beekeen hubadheen mana amantaa kanatti deebi'ee jedhe dhugaa. Kanaaf kana kan nama gammachiisudha jechuudha. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Naa dhugumatti obboleewwan keenya baga gammaddan jechuun jaaladha obboleewwan keenya dhugumatti eebbifamaa. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sinaa eebbisuun jedha. Eshi egaa arrammoo wanti inni qabanne kan biraa maalidha? Mee obboleessa keenya kana dhaggeeffannito gorsas ta'e akkasumas immoo wanta inni dubbatu irratti yaada tokko tokko laanne jechuudha obboleewwan keenya. Dhaggeeffadha. ይሄንን ሁላ እያደረገ ያለው ሲኖዶስ እገዳ ከጣለበት በኋላ ነው። ይሄ በዚህ ከቀጠለ የንጹሃን ደም መፍሰሱ የማይቀር ነገር ስለሆነ ይሄንን መልእክት ሁላችሁ 20-30 ጊዜ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጋችሁ ለሲኖዶስ Eshi egaa akkuma dhaggeeffattanii dhaka jechi koo obboleewwan keenya tokko tokko dhugaa dubbachuu fi imooshini keessa gallee yookaan immoo simmeetii keessa gallee wanti dubbatu hin beeknu. Amma obboleessi keenya wanti inni dogongora tokkoffaa maalidha? Sawiyyee jedhani. Sawiyyee jechuun kabaja isaaniif laatame kan hangoo isaan asirra jiran kana naaqeeti maal godhee sawiyyee jedhani. Amma jechaan jedhamni ilaala. Sinitti nima namni wanti biraa jechuudha. Ijoolleen gama TikTokitiin dhugaa waaqayyo sa'aatii keessan dabarsaa jirtanii gorsa tokko hin ilaala. Innis maalidha? Obboleewwan keenya lidata qaal akkasumas immoo TikTokidhaan jechuudha. Ijoollee baay'een barumsa ajaa'ibaa gaaffii mana kiristaana keenya irratti kaan deebii guutuu jechuudha. Dhugaa ibsa wajjin laachaa jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya warroonni keessattuu warroonni biyya alaa jirtan carraa kana sirriitti fayyadamaa jechuudha dhugaa. Jechi koo namni baratee keessattuu Akiliil kan jedhamu barumsa inni barsiisu dhugaa waaqayyoo jechi koo sirriittiin taatee dhaggeeffadhaa sirriittiin barumsa sana jechuudha. Maaliif sirriittiin fayyadamtu ittiin jiraattu dhugaa bartu jechuudha. Amantaan keenya agam akka isheen dhugaa taatee sirriittiin bartu jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf wanti isin gorsu maalidha? Sa'aatii koorsii isaan eegalanitti sa'aatii isaan koorsii eegalanitti qalama keessanii fi daftara keessan qabadhaatii yeroo isaan laayivii galanitti sirriitti yoo soorraa baratan baay'ee tokko fayyadamaa taatu jechuudha obboleewwan keenya. Dhugaa baay'ee fayyadamaa taatu. Gaaffii shakkitoonni kaasaniifis deebii gahaa deebisuu dandeessu jechuudha. Deebii gahaa deebisuu dandeessu. Kanaaf yeroo maraa isaan ni galu. Kanaaf yeroo isaan galan san hordofaa. Seenaa hojiin dhaggeeffadha wanta hamaa irratti iyyuu sa'aatii dabarsitu gati ta'eef. Kanaaf waan gaggaarii immoo sirrittiin hubadha. Warroonni mana amantaa yookaan immoo warroonni amantaa ortodoksii hordoftan warroonni hordofnes taanan immoo dhaggeeffadha hubadhaati yoo dhugaan isiniif galee karaa mana ishee dhugaa daandii ishee sirrii kana dhuftan jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisaa holonni badan yoo deebi'an. Namoonni baay'een akka karaa mana kiristaanaa keenyatti deebi'aa jiru ni abdanna jechuudha. Waaqayyo gooftaan immoo kana caala namoota irra bulee nuuf haa raawwatu jenna. Obboleewwan keenyas immoo obboleewwan keenya hundumti keessan jechuudha. Amma dandeessan mana kiristaanaa keessatti waa'ee mana kiristaanaa baraa jiddiiwwan mana kiristaanaa beekaa hubadhaa gaaffii shakkitoonni isin gaafataniifis immoo deebii qophaa'aa jedha. Maaliif kitaabni qulqulluun qophaa'aa jedha gatiteef qophooftanii akka teessan maqaa waaqayyoon isin gaafanna obboleewwan keenya. Kanaaf obboleewwan keenya guyyaa har'aa akka tasaa naaf mijanne daqiiqaa muraasaa isiniif dabarse garuu oduuwwan baay'eetu jira ture. Kanaaf immoo guyyaa itti aanutti qophoofnee dhufna. Har'aaf viidiyoo kana warroonni nu hordofaa turtan nu dhaggeeffachaa turtan share copy link yeroo mara nuuf taasisaa. Warroonni miseensa hin taane immoo warroonni chaanalee Urjii Tawaahidoo kana warroonni nu hordofne akka asumarraan miseensa taatanii nu hordoftan maqaa waaqayyoon isin gaafanna jechuudha obboleewwan keenya eebbifamaa. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isin haa eebbisuu jecha eebbifamaa wasbaatilee እግዚአብሔር